Barruu hayyuu addunyaa Ustaaz Ahmadiin Jabal kutaa lammaffaa. Kutaa jalqabaa barreeffama kanaa keessatti birmadummaan dhugaa kan mirkanaa'u kuufama maallaqaatiin osoo hin taane fo'aa hirkattummaa kutanii miilla ofii irratti dhaabbachuu danda'ame qofa akka ta'e bal'inaan ilaallee turre. Kanaanis Iraan bitachuu mannaa hojjechuun hirkattummaa irraa ammoo abbaa ogummaa ta'uun murteessaa ta'uu isaa akkamitti hojiin akka agarsiifte hubanneerra. Keessumattuu teekinooloojiiwwan adda addaa irratti ilaalcha hirkattummaa kan dhihaa yoo hin taane hin hojjetu jedhu fashaleessuun teekinooloojii fi amantaa qindoominaan deemsisuun bu'aa akkamii akka galmeessifte agarsiifteetti. Muuxannoo kana irraa hawaasni keenya barumsi guddaan fudhatu damee hunda irratti dhaabbate ijaaruu danda'an uumuun of danda'uun murteessaa ta'uu isaati. Jabinni biyyaa fi dhalootaa carraaqqii ofiitiin humna dhaabbata birmaduu ijaaramuun qofa akka mirkanaa'u agarsiifteetti. Kutaa kana keessatti immoo Iraanii fi Saawudii Arabiyaa irratti xiyyeeffachuun dandeettii keessoo ijaarame gara dhiibbaa alaa fi caalmee tarsiimootti jijjiiruun akkamitti akka danda'amu bal'inaan ni xiinxallama. Ergaan kun namoota baay'ee biraa akka ga'uuf sheerii fi laayik gochuun fuula kana hordofuu yaada keessan barreeffamicha irratti kennuun ga'ee keessan ba'a. Dubbisa gaarii. Naareetivii siivilaayizeeshinii fi ijaarsa humna bakka bu'ummaa ji'opolitikaa baay'ee jijjiiramaa jiru kana irratti garaagarummaan bu'uuraa Iraanii fi biyyoota Arabaa Sunnii hedduu gidduu jiruun ogummaa tarsiimoo dandeettii keessoo gara dhiibbaa alaatti jijjiiruudha. Xiinxala ji'opolitikaa keessatti humni daangaa keessatti qofa daangeffame humna booji'ame yookiin hostage paawariidha. Humni guutuu kan ta'uu fi hiika kan horatu yoo dandeettii keessoo irra darbee gara dhiibbaa qabatamaatti yookiin paawar piroojeekshinitti jijjiirame qofaadha. Dhiibbaa akkasii malee biyyi yookiin hawaasni tokko galaana obomboleetti weerarame keessatti akka odola jabaattu garuu kophaa taatetti hafti. Odolli immoo obomboleessa galaana irraa ka'uuf to'ottoo osoo hin taane meeshaa ittiin taphatamu ta'uun ishee dhugaa seenaa hin oolledha. Iraan dhugaa bu'uuraa tokko dursee kan hubatte jabinni biyya keessatti ijaarame jalqaba imalaa malee bakka ga'umsaa akka hin taanedha. Iraan safartuun humna dhugaa dandeettii cufamaa daangaa keessatti hidhame osoo hin taane dandeettii daangaa olitti wantoota mudatan jijjiiruun to'achuu fi itti fufinsa isaanii qaroomaan bocoo akka ta'e sochiilee ishee irraa hubachuun ni danda'ama. Qaroomina biraandii fi faalleessa tarsiimoo Saawudii Arabiyaa. Branding civilization yookiin civilizational branding jechuun qabeenya seenaa aadaa fi hafuura hawaasa tokko ijaarsa dhiibbaa dippiloomaasiitiif yookiin soft power ogummaa ittiin fayyadamuun tarsiimooti. Adeemsi kun qabeenya seenaa yaadachuu qofa osoo hin taane fageenya addunyaa irratti abbummaa naareetiivii yookiin naareetiivii keenya mirkaneessuun dhaga'amummaa namoota biroo biratti qabnu bocuudha. Gabaabumatti branding civilizationiin dandeettii seenaa kan cufamaa ta'e gara faayidaa biyyaalessaaf caalmee tarsiimoo addunyaatti jijjiiruudha. Saawudii Arabiyaan bakkeewwan qulqulluu Makkaa fi Madiinaa of keessaa qabduun hawaasa musliimaa addunyaatiif qopheessitu biraandiing siivilaayizeeshinii hangafaa ta'uun dhiibbaa ishee bal'inaan babal'isuuf carraa guddaa uumamaa fi seenaa qabdi turte. Ta'us biyyattiin handhuura siivilaayizeeshinii yookiin episeentara kana gara caalmee tarsiimoo jijjiiruu mannaa hafuura tajaajila kennummaa qofa irratti daangeffamtee hafteetti. Kanas kanneen armaan gadiitiin caallattii gochuun ni danda'ama. Hoogganummaan naareetiivii keessummeessituu olitti waggaa waggaatti musliimoonni miliyoonaan lakkaa'aman hajjii fi umraadhaaf gara bakkeewwan qulqulluu dhufanis Saawudiin carraa kanam hoogganummaa mooraalii addunyaatti agarsiistu osoo hin taane madda galii fi bakka ijaarsa gamoo gurguddaa itti agarsiiftu gooteetti. Fakkeenyaaf magaalaa Vaatikaan yoo ilaalte Saawudii waliin wal bira qabamnaan bal'inni lafaa fi qabeenyi ishee baay'ee xiqqaadha. Garuu naareetiivii kaatoolikii addunyaa hoogganuuf dhimmoota mooraalii addunyaa irra sagalee murteessituu ta'uun hangafam. Saawudiin garuu miiliyoononni qaamaan lafa ishee irratti argamanis gama hafuuraa fi naareetiivii siivilaayizeeshiniitiin musliima addunyaa kan ittiin gaggeessitu koompaasii ta'uu hin dandeenye. Waamicha tarsiimoo osoo hin taane walitti qabamiinsa yeroo. Saawudiin biyyoota michoota ishee kan yaadattu mul'ata waloo irratti hundaa'e osoo hin taane balaan tasaa yoo uumame deebii kennuuf yookiin kiraayisis manaajimentii yookiin qaama tokko irratti dhiibbaa gochuu yoo barbaadde qofaadha. Fakkeenyaaf bara 2017 Qaataar irratti dhiibbaa dippiloomaasiif diinagdee gochuun ishee akkaataa isheen humna isheetti fayyadamtuuf agarsiiftuu gaariidha. Dhiibbaan sun waliigaltee fi hidhata siivilaayizeeshinii irratti osoo hin taane yoo akka keenya ta'uu baatti si adabna kan jedhu dippiloomaasii ajajaa yookiin tiraanzaakshinaal dippiloomaasii irratti hundaa'ee ture. Kunis biyyoonni naannoo ishee jiran jaalalaan osoo hin taane sodaa fi faayidaa qofaan akka hordofan godheera. Adeemsa deebii kennummaa yookiin reaaktiiv
yeroo finciltoonni Huutii magaalaa guddoo Yaman tootan tarkaanfii waraanaa hoogganummaa Saawudiitiin fudhatame dhugaa uumameef deebii kennuu irratti kan hundaa'e ture. Adeemsi deebii kennuu yeroo hunda hordofaa malee hoogganaa nama hin taasisu. Kanaan kan ka'e waraanni Saawudiin hoogganamu Huutii kuffisee mootummaa Yaman bakka bu'uu dadhabuun dhumarratti Huutii waliin mariitti galuuf dirqameera. Kunis Huutiin humna naannoo sanaa sodaachisaa ta'e akka ba'u godheera. Miidiyaa keessattis miidiyaaleen Saawudii fakkeenyaaf Al Arabiyaa naareetivii sivilaayizeeshinii uumuu mannaa dhiibbaa warri kaan uuman ittisuu yookiin fashaleessuu irratti qofa hojjetu. Miidiyaan Qatar Al Jazeeraa waggaa 15 dura fincila Arabaa yookiin Arab Spring hoogganuun dandeettii addunyaa irratti ajandaa bocuu ijaarratu. Miidiyaaleen Saawudii garuu ammas murtee masaraa mootummaa lallabuu fi mormitootaaf deebii kennuu irra hin dabarre. Caasaa piraamidii fi shabaaka dhiibbaa Saawudiin humna ishee masaraa mootummaa maatii moototaa qofa keessatti kuustee qabatti. Kunis caasaa piraamidii olirraa gara gadiitti bal'atudha. Caasaan kun qaamni olirra jiru osoo hin socho'in hawaasni gadi akka socho'u hin ayyamu ture. Iraan humna ishee shabaaka hawaasummaa yookiin neetwoorkii keessatti facaasuun giddu galeessa baatti fo'aa jabaa yoo uumtu, Saawudiin garuu dhiibbaa ishee deeggarsa mootummaa fi maallaqa qofaan babal'ifti. Maallaqni yoo dhaabbate dhiibbaan ishees waliin dhaabbata. Kunis biyyattiin qabeenya ishee gara humna hin sochoone yookiin fiiksi paawar akka hin jijjiirre gufuu guddaa ta'eera. Muuxannoon Saawudii kun kan nu barsiisu abbaa bakkeewwan seenaa fi amantaa ta'uun qofti caalmee sivilaayizeeshiniitiif gahaa akka hin taanedha. Humni hundee hawaasummaa fi dhaabbataa qabaatee gara naareetiviitti yoo hin jijjiiramne akka warqee saanduqa keessa jiru abbaa isaa sooree isa jechisiisuus gabaa yookiin polotikaa addunyaa irratti garuu humna bituu hin qabaatu. Fo'aa jabinnaa Iraanii fi faca'insa humna bakka bu'ummaa. Iraan dhugaa bu'uuraa tokko dursee kan hubatte jabinni biyya keessatti ijaarame jalqaba imalaa malee bakka ga'umsaa akka hin taanedha. Kanaan kan ka'e humna ishee dallaa masaraa mootummaa keessatti hidhuumannaan shabaaka hawaasummaa adda addaa fi humnoota bakka bu'ummaa yookiin pirooksiis keessatti facaasuun fo'aa jabinnaa yookiin chain of strength ijaaruu dandeetteetti. Caalmee tarsiimoo Iraan kanneen armaan gadiitiin caallatti ifa ta'u. Ce'umsa dhaabbataa odolummaa irraa gara shabaakummaa yookiin neetwoorkingii. Iraan humna ishee akka Saawudii caasaa piraamidiitiin osoo hin taane akka manni rarraasoo yookiin ispaayider weeb walitti hidhamee shabaaka dhiibbaa ijaarteetti. Kunis fo'aan sun bakka tokkotti yoo citellee inni kaan akka itti fufu taasisa. Fakkeenyaaf Libaanos keessatti Hezbollaan Iraaniif garee callee qofaa miti. Inumaa polotikaa, tajaajila hawaasummaa fi damee waraanaa Libaanos keessatti dhaabbata akka Iraan hundee godhateedha. Kanaan kan ka'e Israa'elii fi Ameerikaan kallattiin Iraan rukutuun dura humna sarara duraa kan of danda'ee fi gatii nama kaffalchiisu kana bira darbuun dirqama itti ta'a. Teekinooloojii akka maallaqa tarsiimoo yookiin istiraateejii kaarensii Iraan humnoota bakka bu'oota isheetiif maallaqa qofa kennuu mannaa abbaa teekinooloojii akka ta'an gochuun akka of danda'an taasifti. Kunis gidduu isaaniitti hidhata hirkattummaa osoo hin taane michummaa tarsiimoo uumama. Fakkeenyaaf Yaman keessatti Huutoonni teekinooloojii diroonii fi misaayila Iraan qooddachuu isaaniitiin har'a galaana diimaa irratti sochiilee daldala addunyaa raasuu bira ga'aniiru. Iraan 1000 kiiloomeetira fagaattee yoo teessus harki Huutoonni garuu faayidaa tarsiimoo Iraaniif jecha morkattoota ishee gatii kaffalchiisaa jiru. Ogummaan teekinooloojii qooduu kun Iraan kallattiin osoo hin hirmaatin diinota ishee irratti dhiibbaa akka gootu ishee dandeessiseera. Amantii walii wajjin tokkoomsuudhaaf Iraan humna ishee faayidaa maallaqaa qofaan osoo hin taane riyoota aalama yookiin aayidooloojii hordoftoonni ishee gatiitti kaffalaniin babal'ifti. Ofii ishee akka mootummaa Islaamaa Shi'aa kan sivilaayizeeshinii paarkiyaa waggaa 1000 lakkaa'amu itti fufsiisuutti beeksifti. Kunis fo'aan jabinnaa sun yeroo rakkootillee akka hin laaffanne taasisa. Musliimoonni Shi'aa addunyaa keessaa dhibbantaa 15 hanga 20 qofa yoo ta'anillee Iraan sagalee ishee dhoksuun hordoftootaa fi dhiibbaa ishee babal'isaa jirti. Iraaq, Bahreeni, Libaanos, Yaman, Kuwait, Saudi Arabiyaa, Pakistaan, Indii fi Afgaanistaan keessa musliimoonni Shi'aa hundee tarsiimoo fi dhiibbaa bal'aa qabu. Hidhati hawaasota kanaan Iraan waliin qaban maallaqa irratti osoo hin taane tokkummaa amantaa fi hafuuraa irratti kan hundaa'edha. Murteessaa ta'uu fi maallaqa baasuu dadhabina tarsiimoo addunyaa sunni kan ta'e dandeettii dhabuu osoo hin taane qabeenya gurguddaa qaban gara faayidaa ji'opolitikaa yookiin istiraateejikii yuutiliitii jijjiiruu dadhabuudha. Waraana Suuriyaa keessa biyyoonni sunni biliyoonaan maallaqa dhangalaasus waraana sana garuu Iraan humna ishee lafa irra qubsiisuun injifannoo Bashaar al-Assad mirkaneessiteetti. Kunis sooressa ta'uu fi ulfaatina tarsiimoo qabaachuun wantoota adda addaa ta'uu agarsiisa. Iraanii fi humna Saawudii ija saayinsii dhiibbaa ilaaluutiin
hariiroo idil addunyaa keessatti aangoon qabeenya khaznaa keessa jiru yookiin meeshaa mana kuusaa keessa jiru osoo hin taane dandeettii amala qooda fudhattoota biroo fi adeemsa taateewwan irratti dhiibbaa uumuudhaan yaadni kun akka cimu sababoonni sadii jiru. Tokkoffaa garaagarummaa aangoo fi gocha gidduu jiru. Biyyi yookiin uummanni tokko baay'ina uummataa maallaqaa yookiin madda aangoo kan biraa kan ittiin hin fayyadamne yeroo qabaatu potential power jedhama. Aangoon kun gara actual yookiin kinetic power itti yoo jijjiirame malee marii siyaasaaf hin fayyadu. Akkuma dhagaa socho'aa ulfaatina qabaatu sochii hin qabu waan biraa dhiibuu hin danda'u. Lama dhiibbaa xiinsammuu. Humna qaban naannoo minjaala sanaa qabeenya keetiif si hin kabajum garuu dhiibbaa yookiin miidhaa qabeenyaa sanatti fayyadamtee aangoo uumuudhaan faayidaa isaaniitiif fiduu dandeessuuf si kabajum aangoo kee gara dhiibbaatti yoo hin jijjiirrem akkasumas aangoo fi dhiibbaa kee bal'inaan babal'isuu fi bakka tokkotti daangeffamuu irraa fagaachuun dhiibbaa kee yoo hin agarsiifne mormitoonni kee akka balaatti siin ilaalan kun ammoo sochii dippiloomaasiitiif cheekiin duwwaa jedhamee fudhatamam. Sadi gatii siyaasaa aangoon akka maallaqaati. Akkuma maallaqni meeshaa bitachuuf itti fayyadamu qofa faayidaa kan qabu aangoonis murtoo dantaa sabaa tajaajilu murteessuuf yeroo itti fayyadamu qofam. Yoo maallaqni jijjiiramee gabaa keessatti hin fayyadamne abbaan qabeenyaa maqaan sooressa qabatamaan garuu hiyyeessaadha. Aangoon yoo hin raabsamnee fi bu'aa hin argamsiifne abbaa qabeenyaa isaa irratti ba'aa jiraachuu ta'uu malee waltajjii addunyaa irratti gatii tokko illee hin qabu. Addunyaa tarsiimoo keessatti humni dhiibbaa hin uumne akka kuufama maallaqaa alaa jijjiiramuu hin dandeenyeetiin khaznaa keessatti yoo guutamellee gabaa irratti gatiin qabu. Sadi garaabbummaa abbaa biyyummaatti ce'u. Kuni garaagarummaa bu'uura Iraanii fi addunyaa sunnii gidduutti argaa jirrudha. Iraan filannoo tarsiimoo waltajjii seenaa irratti abbaa qabeenyaa yookiin kireeffataa ta'uu osoo hin taane dhimma tarsiimoo guddaan isiidhaa abbaa oomishaa ta'uudha. Dhimmi tarsiimoo guddaan nuti habashoonni akka uummataaf mootummaatti hubachuu qabnu dandeettiin aangoo keessoo fi duudhaalee seenaa gara dhiibbaa alaatti jijjiiruu bu'uura milkaa'ina waliigalaaf abbaa biyyummaa ta'uu isaati. Bilisummaan dhugaan garuu kan dhufu yeroo furtuun qaroominaa harka dhaabbilee keenyaa keessa ta'uu danda'u qofa akkuma muuxannoo Iraan kana jechuudha. Afur dandeettii tarsiimoo yookiin biraandi cimsuu. Tarsiimoo ijaarsa marsariitii hawaasummaa Iraanii fi qaawwa seenaa Saawudii Arabiyaa akka barumsa tarsiimoo fudhachuun olaantummaa seenaa mataa keenya irra deebiin bocuun dirqama. Gama kanaan Itoophiyaan ilaalcha Islaamaatiin yoo ilaalle fakkeenyaaf galmeen seenaa biyyi keenya bakka jalqabaa hijiraa ta'uu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamiin biyya dhugaa jedhamtee kabajamuuf haqni mootii Najjaashi raafamne haftee qofaa miti. Kana malees namoonni gurguddoon akka Bilaal al-Habashii muazzin Nabii sallallahu alaihi wasallam isa jalqabaa fi barakaa Ummu Ayman kan nabiyyiin haadha koo boodam haadha koo jedhee waamuuf kan inni guddise akkuma humna bakka bu'aa Iraan qabeenya qaroomina guddaa addunyaaf dhiyeessuu qabnudha. Duudhaaleen kunneen qabeenya tarsiimoo keenya akka olaantummaa naamusaa fi abbummaa seenaa Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti mirkaneessan gara dhiibbaa dippiloomaasii qabatamaatti jijjiiramuu qabanidha. Haa ta'u malee dhugaan seenaa kun beekumsaaf olaantummaa miidiyaatiin kan deemu yoo ta'e akka waan wal faallaa tarsiimoo Saawudii qooddachuutti ilaalamam. Abbaa seenaa ta'e osoo jiru lafa ofii irratti orma jedhamee fudhatamee seeneeffama birootiin hoogganamuun isaa waan hin oolle jechuudha. Itoophiyaan qabeenya adda addaa qabdutti fayyadamtee biyya addunyaa irratti dhiibbaa uumuu qabdi. Humna mataa isaa kan kallattii hedduu qabu erga ijaaree booda gara dhiibbaa alaatti jijjiiramuu qaba. Fakkeenyaaf gatii seenaa fi tarsiimoo teessuma lafaa biyya keenyaa gara dhiibbaa dippiloomaasii hin danda'amneef influensii neetwoorkii yookiin neetwoork of influensii qabatamaatti jijjiiruun barbaachisaadha. Gudunfaa gabaabuma dadhabbinni tarsiimoo addunyaa arabaa sunni kan nu barsiisu qabeenyi maallaqaa gara dhiibbaa qabatamaatti yoo hin jijjiiramne gatii akka hin qabnedha. Humna keenya dallaa dhiphoo keessaa baasnee caasaa dhaabbata harka keenya jiruun facaasuu qabna. Biraandiingi sivilaayizeeshinii keenya kanneen akka Najjaashii, Bilaalii fi Ummu Ayman fa'aa meeshaa sooftiweerii fi shabaaka dhiibbaa gochuun birmadummaa keenya mirkaneessuu qabna. Humni yoo ittiin fayyadamin abbaa irratti ba'aa ta'uu danda'a. Oduun akka mana barumsa qaroominaati. Oduuwwan har'a addunyaa irra dhaga'aman keessatti wal dhabdee Iraanii fi Israa'el Ameerikaan nuti akka oduu qofaatti ilaaluu hin qabnu. Isaan kun mana barumsa sivilaayizeeshinii nuti irraa barachuu qabnudha. Wantoota mudatan keessa lixnee akkamitti ta'e maaliif ta'e kaayyoon isaanii maali maaltu nuuf hin himamne jennee xiinxaluu qabna. Yoo kana gochuu baanne hordoftoota oduu qofa taanee hafna. Odeeffannoo walitti funaanuu fi akkasumas odeeffannoo guuruu qofa irratti hafna jechuudha. Odeeffannoo walitti beekumsaaf hubannoo horachuun murteessaadha kan jedhu qabna. Ilaalcha tarsiimoo Iraan kanneen barreeffama kana keessatti ibsaman irraa maal barattan akka uummataa fi biyyattiitti maal barachuu qabna. Rabbiin nagaan waaf haafidu jenna.